بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان نجيفتوتك إنك كيردا. الحمد لله ربي ولنجراج سي فارونك الله تجنة إن شاء الله. كما بكمو يا ربنا على ما فده بروم سكينا كسينا صحابدوتا يهو كان إسنين رادان جتة تره ديفهم إسنين جدا سبب حاجة داتين إسنين راتوره. إن شاء الله تدبني جراني إيجالا كرا بيجي كان رتي وان ديمنو في duraan karaa agartee fuula feesbuukaa irratti illee deemna. Namni martuu akka gamana dacha'an sheer walii godhaa kallattii kanaan akka namuu fayyadamu jechaadha. Inshaallah sheer godhaa, invite illee wal godhaa. Peejii kun waan dhiyoo banameef namni hedduun beeku karaa feesbuukaa san beeka. Gamanaan koottaa duuba namni nuti eegaluu deemnu nama isin dur maqaa isaa dhageettanii irra hedduun nama agartee isa beeku maqaa isaa jechuu. Darsiin isaallee ni dheerataa, guyyaa hedduun fudhataa. Obsaan agartee jala deemuu qabdanii. Baroomsi kun akka isin hin dabarretti duuba seenaa hedduuf keessaa qaba. Duuba seenaa Abubakri Siddiq namni nuti barachuu deemnu Abubakri Siddiq. Abubakri Siddiq seenaan isaa guddaa. Seenaan Umar ibn al-Khattab akkasuma guddaa. Seenaan Usmaan bin Affaan akkasuma guddaa. Seenaan Ali bin Abi Talib akkasuma guddaa. Akka seenaa warra kaawwan kabarataa deemne guyyaa tokkoon fidnee sanitti nuun dhumatu kun guyyaa hedduu nutti fudhata. Kanaaf mata duree keessatti seenaa Abbaa Bakrii tokkoffaa jedhee isinii eegale. Ganaa lammaffaa sadaffaa inni akkasii waan deemnuufi inshaallahu ta'aalaa hirmaannan keessan na wajji haa ta'u isiniin jedha. Invite wal godhuu fi sheer walii godhuulleen irraanfatina inshaallah. سينا أبا بكر إرى يرو دبتن نبي كينا صلوات ربي وسلامه عليه أكنا جد. نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبو بكر ولو كنت متخذا قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. جاء نبي عليه الصلاة والسلام. نبي محمد وانجب صلوات ربي وسلامه عليه وانا مفين اغرتيك نمني تقليك هركا نبراك أبو هركا إساق الجنيفي جراجر نبي كن عليه الصلاة والسلام. نما وانو قد شفا واقوني في جراجر نبي عليه الصلاة والسلام. nama harka nu biraa qabu cufaa harka isaa galchinee jirra, galata isaa galchinee jirraa jedhe. Harka Abbaa Bakrii malee jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Galata Abbaa Bakrii malee jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Ka Abbaa Bakrii akkamittiin galchin jennaan fa inna lahu indanaa yadan yukaafi'uhu Allahu yawma alqiyaamati. Abbaan Bakrii harka nu biraa qabaa, harka isaa guyyaa qiyaamaati rabbiin nurraa galchaa jedhe. Galchuun dandeenye nabiin alayhi salaatu wassalaam harka Abbaa Bakrii. Tola Abbaan Bakrii nabii kennatti oole. Waan Abbaan Bakrii nabii kennaaf ta'e lubbuullee kenneefi diinaggeellee kenneefi ilmaan isaallee kenneefi homaa nan bifanne Abbaan Bakrii diinii keessatti kana rabbiin nurraa galchu malee nu galchuu hin dandeenyu jedhe nabiin. Rabbi guyyaa qiyaamaa harka Abbaa Bakrii nurraa galchaa jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Abbaa Bakrii nabii kennaa miti, sahaabaa kaawwanittuu tolli inni oole tola xiqqaadhaa miti. Akka ganaa inshaallahu ta'ala seenaa isaa yoo keessa gadi seenneen waliin turtan barachuu jiraattanitti inshaallahu ta'ala. Abbaan Bakrii akkana jedhe, nabiin keenya akkana jedhe, harka nama maraatuu galchine harka Abbaa Bakrii malee jedhe. Ka Abbaa Bakrii guyyaa qiyaamaati rabbiin nurraa galchaa kana jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam. wamaa nafa'anii maalu ahadin qattu kamaa nafa'anii maalu Abii Bakrin. waanan fayyanne diinaggeen nama tokkollee akka na fayyadetti diinaggeen Abbaa Bakrii jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam. Akka diinaggeen Abbaa Bakrii na fayyadetti diinaggeen nama tokkollee nan fayyanne. Akka horiin Abbaa Bakrii na fayyadetti horiin nama tokkollee nan fayyanne. akkana jedha nabiin keenya salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi.
Allahu akbar. Dubbiin abbaa bakrii dubbii laaftuu miti. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نبينا كنجد osoo jaalallee godhachuun kanaa hayyama mutaate silaa abbaa bakriiti jaalallee godhadhaa jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. osoo jaalallee godhachuun kanaaf hayyama godhamu taate silaa abbaa bakriiti jaalallee godhadhaa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. maali dhiiro maa hayyaman godhamneef duuba jaalallee isa godhatuun? rabbitu nabii keenya jaalallee godhate akka nabiyyanaa Ibraahim jaalallee godhatetti. ambiyoota keessaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama lama jaalallee godhate. suni eenyu? nabiyyanaa Ibraahimii fi nabiyyanaa Muhammadi salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. kanaafuu agartee isaan nama jaalallee godhatuu hin danda'an ukuwwaa obbolummaa malee. kanaafi malee silaa abbaa bakrii jaalallee godhadhaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. silaa abbaa bakrii jaalallee godhadhaa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. akkuma san duuba abbaa bakrii kana qadrii isaa akka malee ol fuudhan. qadriin abbaa bakrii akka malee jabaadha. seenaa abbaa bakrii irraa warri taarikaa yeroo dubbatan akkana jedhu. maal jedhan? innahu rajulun aziimul qadri rafii'ul manzilati نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس وآمن به يوم كفر به الناس وصدقه يوم كذبه الناس. أبا بكر أكنا جاندوبا. أبا بكر جتشون أبو بكر الصديق جتشون إلما أبا قهافا جتشون أبو بكر الصديق جتشون نما كنايا nama agartee qadriin isaa agartee guddaati. nama darajaan isaa ol fuudhamaati. nama nabii rabbiitii tumse gaafa namni nabii rabbii xiqqeesse. nama amane gaafa namni nabii rabbiititti kafare. nama dhugoomse gaafa namni nabii rabbii kijibsiisee jedhan duuba. Allahu akbar. seenaan abbaa bakrii laafaadhaa miti. gaafa khalqiin guutuu walii galtee nabii kennatti kafarte namni amane abbaa bakriiti. Allahu akbar. rabbuma kenneef abbaa bakrii darajaa guddaa kan. bar huloolee jannataa 8 irraan dhoowwamu ta fedhe keessa deema bar. chaansiin sun abbaa bakrii malee nama biraatiif hin kennamne. dalagaa isaattu akkas isa godhe, hujii isaattu akkas isa godhe. gaafa qureeshii walii galtee arabni walii galee nabii kennatti kafare namni nabii kennatti amane abbaa bakriiti. gaafa walii galee arabnii fi ajamni illee nabii kenna xiqqeesse namni nabii kenna kabaje abbaa bakriiti. gaafa walii galaan agartee ka ajamaa fi arabni illee agartee nabii kennaa tumsuu dide namni nabii kennaa tumse eenyu? Abu Bakri Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu. Allahu akbar. duba waan jedhan innahu afdalu sahabatin bilaa khilaafin ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل خيرا منه. أكنا جاندوبا إني الرجال صحابتي كلافتكم ملت كلافتكم ملت والأبيتكم ملت الرجال إنما إن يوجدن صحابة إر درجة كباتا إر ألفاتا إر كبجة كبما يوجدن أبا بكريتي كلافني توكو كيس انجرو نمني توكو كصحابة أبا بكري كهنجرو كدرجان إساء أبا بكريتي أولي تجرو هنجرو دوبا. أكنا جران دوبا ربك النيف سبحانه وتعالى. أدون تو واللهن دين واللهن برين أدون تو واللهن دين واللهن برين إيغا أنبيوتا فرسلتوتا تينما أبا بكريتي رجبا إرت. الله أكبر. فارو أكناني أرغتا أبا بكري مالين جرو نمني أكنا فارفمي وقاد أم فارفمي كجيباني ميت وجي إساتو إسا فارسي aduun tuni waa irratti illee hin baane waa irratti illee gaaddiseessine nama abbaa bakriitirra jaba'a yoo ambiyootaaf rusultoota taate malee. eega ambiyootaaf rusultootati irra jabaan nama eenyu yoo jedhan Abu Bakri Siddiq nabiyyanaa Aadam irraa eegali ilaa nabiyyanaa Muhammaditti. ambiyootaaf rusultoota malee namni abbaa bakrii caalu hin jiru darajaan isaa walii galatti. namni Abu Bakri Siddiq caalu iman jiru ambiyoota fi rusultoota malee.
نما راجع دوبا أكتي درجان هجنا إساف كنا مدوبا إنه أول من آمن من الرجال على الصحيح إنه من وزن إيمانه بإيمان الأمة فرجح بإيمانه أكنا جاندوبا إني ديررانا مدرا أمني كرا صحيحة الرد ديررانا مدرا أمني أبان بكري أو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ربي سرها جالة دوب أبو بكر الصديق نما إيماني إسا جهاتك كايمي مزنمي إيماني أمته جهاتك كايمي مزنمي إيماني أبا بكر إيمان أمته كان مرة ولا يجعله يا أبونا من كناني جرا سبحان الله ربو مكني فأبا بكر نما إيمان إساتي في إيمان أمته جهاتك كايني قوتو كأبا بكر جهاتك كاني كأبا بكر مزني أمتا غنا إلى قيام الساعة ترجموا ديمو كان لا سبحانه وتعالى أبا بكر رب مكن إيمان إساء تقوش إيمان أمتا مزنو دردب دوبا إيمان أمتا مزنو دردب إساء تقوش جالو دردب من إيمان إساء وللرقو رمي إيمان نما مراجعة تكون كامي كأبا بكر جاء تكون كامي دوبا كان مالتو تكتا هري إنه موزن إيمانه بإيمان الأمة فرجح إيمانه أكنج أندو إنه الورع الحيي الحازم الرحيم التاجر الكريم صاحب الفطرة السليمة من أرضان الظلام والجاهلية أكنجل إني نما أغرتيك صدا ربي كبو نما كانفنا كبو كسالفنا كبو كحياء كبو كنان بيك مدوبة أبو بكر الصديق كنان بيك ربي سرها جالته نما أغرتيك dhaloota isaatirraa uumaa isaatirraa rabbiin subhaanahu wa ta'aala qulqulluu namaa godhee isa uume islaamummaa irratti nama rabbi awwalumatti isa uume akkana jedhan duuba saahibu fixrati saliimaa jedhan duuba dukkana jaahiliyyummaa gaafa nabi muhammadin ergamin san keessatti takkaan sharrayne rabbii aalamaatitti so islaamummaan hin dhufin uyyu akkanumatti rabbi sammuu isaa keessa agartanii toohida kaa'e nama akkanaati jedhan duuba kaana shabiihan birrasuuli sallallahu alayhi wasallam وأنعم به من شبهه أكنا جران دوبا إني نما نبي ربي تي أكام فكاتو نبي كينا فكاتا جران حال إساقوتو نبي كينا فكاتا أكما نبي كينا ربين أسو إرقا إسان قرأتين ترتويو إسا كجيل جتي أبا بكري ربين إسا كجيل جت أمال إساتي في أمال أبا بكري هجين قوش إساني قوتو والفكاتا جران دوبا ربي والفكيسي أكنا جران دوبا إنه رجل الذي بذل نفسه وماله لخدمة الإسلام والمسلمين إننا ما أغرتيك أنغلاسي دينك إساتي في لبو إسالي نما أرجومي تجاجل أغرتي إسلامتي في تجاجل أغرتي دين إسلامتي في أمة مسلماتي في جيش دينك إسانا ما كسب باسي جران دوبا أبو بكر الصديق نما أكنات أكتب كمان إنه رجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صاحبه في أعظم حدث في العالم كله ألا وهو الهجرة من مكة إلى المدينة دبوان جدا إننا ما نبي ربي فلتسني صلوات ربي وسلامه عليه هجرة ولين بيودا صحابات فنبي كان عليه الصلاة والسلام ندرت ديما جدين غير مدينة أبو بكر الصديق إموتون إيجي جدين أنافسي ولين ديمنا أنافسي ولين ديمنا هجرة ولين بانانا إيجي جديني أبو بكر في نبي كنا ولين بهني بيتني غنانو رفو جرات سينا أكنا جدن إنه رجل الذي أعاد الأمة إلى الإسلام بعد أن ارتد أكثر العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل الذي انتشر الإسلام في أهده في أكثر بقاع الأرض أكنا جدا أبو بكر الصديق نما أغرتي ديني ربي تتي أمة دي بسئي غنبين دو بودا ور أغرتي مرتدي تأي كدير ربي كيسا بان ور دين كيسا به سن دين تدي بسي أبو بكر الصديق رضي الله عنه
akkanaan beekama inni ammallee nama zabana isaa keessatti islaamummaan akkaan bal'atee jedhan duuba kanaan faarfama Abuu Bakr Siddiiq radiyallahu anhu kanaan beekama Abuu Bakr Siddiiq radiyallahu anhu akkana jedhan innahu awwalu man jama'a al-qur'aana kullahu fi mushafin waahidin inni nama awwala walitti qabe qur'aana kana barreessee kitaaba tokko keessatti namni taraa duraa walitti qabe akka qur'aanni barraahee walitti qabamu taraa duraa keessatti namni godhe Abuu Bakr Siddiiq akka walitti qabamee qur'aanni barraahee kaayamu akka qur'aanni badee warri duyda duubaa dhufu waan irraa qara'u hin dhabne namni tola guddaa kana nutti oole Abuu Bakr Siddiiq radiyallahu anhu zabana mootummaa isaa keessatti Abuu Bakr Siddiiq akkana godhe innahu zaahidul aabidul khaashi'ul mutawaadi'ul mujaahidul kariim innahu Abuu Bakr Siddiiq radiyallahu anhu akkana jedhan inni nama agartee diinagdeerraa dantaan qabne sani ka rabbi gabbaruudhaan beekamu sani ka sodaa rabbiitiin beekamu sani ka uf gaqqabuudhaan beekamu sani ka karaa rabbii keessatti duuluun beekamu sani ka arjummaadhaan beekamu sani yaa Abuu Bakr Siddiiq radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu Abuu Bakr Siddiiq sifti cufti kenni ittiin beekamu sifa ajaa'ibaati duuba rabbiin akkanatti isaaf kenne mee amma seenaa isaa bal'innaan itti gadi seenna insha Allahu ta'ala seenaan nama tokko yoo eegalu dhaloota irraa eegaluu qaba kanaafuu agartee kaa dura nuu buusaniiti achi ka'anii seenaa isaatti nu seenan seenaa isaatti irraa yoo dubbatan Abuu Bakr Siddiiq nama akkami waan jedhan duuba inni kun ولد أبو بكر الصديق بعد عام الفيل بعامين في قبيلة بمكة تسمى تيمي إني كني دلتي جدا نغرتني عام الفيل بودا وقال ما تريد دلتي عام الفيل بودا وقال ما تريد دلتي جدا نبي كن أمتا كم دلت عام الفيل دلت أبو بكر نو أجرى أمتا لما تريد دلت نبي محمد هجمين أبا بكر جالا عمر النبي كنتيف كأبا بكر هجم والجالا جنة وقال ما جلا وقال ما النبي كن درجر عام الفيل جدني أمتا أربا جدني أكتب كما قاف أبرها جدني نمتجي ورها بشارا كأبادي قوداف بيا يمني إرى كأيد في ربين أجتي سهلاك قويا سني زبن سنين عام الفيل جدن أجرى لكاوة galteen takka yoo ganda namaati galtee ijoolleen gizee san dhalatte warra zabana san dhalate jedhan akkuma amma naannaa baalee kanatti sawraa jedhanii gaafa lolli gaafa duraa argame ijoollee bara sawraa dhalatte jedhanii akkasitti lakkaa'an waan argame tokkoon agartee himan jechu aamul fiil jedhaniin zabani nabiin keenya keessa dhalate zabana abrahaan arba yaabbatee ka'abaa diiguuf dhufee rabbi isa halaakee zabana san aamul fiil jedhanii achumaan maqaan mogga'e عامل فيل جلانين أمات أربعة يدان إساتو أربعة يابتي دفي جيشي إسا هدو كان كيسات أربعة سغلي يابتني قدين دفا كنافا كسل لكاهن أكما سندوبا أبو بكر صديق أجرى قنا لما تريد ألت نبي كينا برسان ألتيجن هقام تادوبا نبي كينا را وقالما بودآني جتشو وقالما نبي كينا را بودآني إنكو أما اللي وانجدن أبو بكر الصديق يرو دبة حال بريدة إرت ربي سبحانه وتعالى إسأومي حال بريدة كبا مخارم الأخلاق وانجدن كان ربي أول ما إساف كني وانجد وكان أبو بكر قد تربى على مكارم الأخلاق منذ صغره فكان حسن الخلق وكان يحسن الكتابة والقراءة وكان أعلم أهل قريش بأنساب العرب أبو بكر الصديق سينا إسات الرايو دبة هالا غاري رتي قدته هالي إن رتي قدته هالا غاري أجولما ما إسات الرا إني كنا موابرسو بيكو نموا كتبوا بيكو جدن نموا اللي دبسوا بيكو لالي
zabana saniin keessatti arabni nama waa dubbisuu fi nama waa barreessu isaan keessatti zabana jaahiliyyummaati akkuma ummanni oromoo irra gad dhufe kana duuba namni akkasii isaan keessatti nama jabaa jedhamee lakkaa'ama namni zabana saniif barumsa qabu ka waa dubbisuu danda'u ka waa barreessuu danda'u nama jabaa jedhamee beekama duuba abbaan bakrii zabana sanitti nama jabaa ture duuba ummata qureeshii keessatti wanni inni ittiin beekamu gosa namaa beeka gosti tun gosa kana galti tun gosa kana galti tun gosa kana galti jedhee waa'ee gosaa namni isarra beeku hin jiru waa'ee gosaa namni abbaa bakriitirra beeku hin jiru zabana sanitti kanaaf ummanni arabaa cufti dhufaniiti agartee waa'ee kanarraa isa gaafatan gosti tun tanat deebiti tun tanat deebiti tun tanat deebiti tun tanat deebiti jedhee waa'ee gosaa kana qaceelumatti beeka jedhan duuba kanaan beekama ilmiin isaa ka zabana sanii zamana jaahiliyyummaadhaa abbaa bakrii ittiin himan kana duuba akkana jedhan abbaan bakrii akka ijoolleen taphattu takkaan taphanne jedhan akka namni taphatu akka ijoolleen taphattu yeroo isii taphatti fittu taphatti hin fidne jedhan rabbumatuu akkasitti duuba kennaa akkasii isaa kenne takkaa zabana ummanni akkasii farshoo dhugu jaahiliyyummarraa zabana saniin keessatti takkaa farshoon dhuyne jedhan zabana namni siidaa gabbaru ka akkasii san keessatti takkaa siidaan gabbarree jedhan zabana namni dhagaa muka gabbaru san takkaan gabbarree jedhan maalidhaaf sababa dhiiseef qaba waan jedhan abuu bakri siddiiq radiyallaahu anhu sababni inni farshoo ufirratti haraam godheef osoo deemu jiru nama tokko ka farshoo dhugee machaawee gororri afaan isaatirra gayyaa'ee lafa dhahee uf jalatti alba'ee harka isaa saniin albaatii laaqu ka afaan isaa saniin albaatitti dhiyaate ka akkanaa kana arge duuba kana arge abuu bakri siddiiq nabi muhammadin ergamne gaafa san islaamummaan ummata harkaa baddee jirti diiniin harkaa badee jira diin ibraahimtu lafa jira harkaa badee jira ummata qureeshii diiniin isaan beekan dhagaa muka gabbaru yeroo akkasiisan keessatti wanni farshoon haraami namaan jedhu maaliin haraami namaan jedhu hin jiru ganaa nabiin kennaan ergamne abuu bakri siddiiq duuba radiyallaahu anhu wa ardaahu waan kana argee jennaan farshoo lubbuu isaati irratti haraamse bes ufumaa ofirratti haraamse an haraam ufif godhe har'arraa jedhe laguu ufif godhe jedhe farshoo abadan hin dhuguu jedhe duuba durillee hin dhuyne kanama aqlii qabu akkanatti agartee jazbi'eessitee lafaan dhooytee uf jala alba'ee ufumaa harka isaatiin albaatii laaqee afaanin itti dhiyaatu kana argee jennaan abuu bakri siddiiq irraa fagaate duuba gurbaa akkasitti agartee ka haala kana dalagu jechuu ka afaanin itti dhiyaatee hoyta shurufkaan sun itti dhaye irraa deebu kana argee ofirratti haraamse sababni inni dhagaa muka gabbaruu dideef akkuma kana sunilleen sababa qabaa jedhan wanni inni dhagaan gabbariniif mukan gabbariniif zabana ummanni walii galaan dhagaa muka gabbaru san wanni inni hin gabbariniif sunilleen sababa qabaa jedhan maali sababni sun abuu bakri siddiiq abbaan isaa qabatee fuudhee isaan deemee abbaan isaallee booda islaamawee rabbiin agartee tola irratti ooleetiniin jira duuba fuudhee isaan deemee bakka agartee taabotaa kana isa geessee waan jedhee yaa bunayya haadhihi aalihatuka fasjud lahaa thumma insarafa abbaan fuudhee bakka kana geessee waan jedheen kuni gabbaramtuu teeti tuni rabbii keeti tayoo ati gabbarte si fayyaddu tayoo ati gabbaruu dhabde si miitu isii tana gabbari kuno ilma kiyya jedhee fuudhee bira geessee ka'ee biraa deeme abbaan abbaa quhaafaadhaa jedhaniini abbaan abbaa bakrii akkay godhe duuba abuu bakri siddiiq waytima arge abbaan biraa deeme
siidaa isaan akkasit tolchanii kaawaa itti godhanii uffata itti uffisanii tolchanii akkasitti gabbaranii sujuudanii fi waa hagam tayaniif kana waan jedheen ati gabbaramtuutii yaami ufuma haasayaani beek ati gabbaramtuutii yaami jedheen duuba abbaan bakrii ka ajaa'ibaati aqlii qaba duuba inni bira dhiisee biraa deeme itti dhiyaatee inni jaa'i'un fa'axi'imnii jedheen duuba ani beela'ee jira eega rabbii tiyya taatee waan na gargaartu taate mee beela'ee na nyaachisi jedheen dhagaa siidaa abbaan bira kaa'ee ka isaan sodaa waan biraa ittiin dubbanne san abbaan bakrii itti dubbate beela'ee jira na nyaachisii jedheen jalaa dubbachuu didde inni aaruun faksuunii ani agartee kaa daaree jira uffatan qabuu na uffisii jedheen jalaa dubbachuu didde achumaa dhagaa siidaa tokko ay fuudheetumaan agartee itti gadi dhiise abbaan bakrii duubuma kanaa dhahee agartee fuulduratti kuffisee caccabxe ahaa edaa akkanaati jedheen mukumaa jedheen edaa mukumaa gabbaramtuuteenna aalihaateenna jedhanii sinu gabbarsiisanii dubbiin kan kee amma ifanaa bahe jedheen duuba sinii galee dubbiin kan kee ifanaa bahe ka duraan jaahiliyyummaadhaan ummanni si gargaaru wanni cufti ifanaa bahe jedheen duuba akkasitti achi dhiisee biraa deeme gaafa sanillee abba fuudhee bira geesse achi dura sin gabbarre achi boodallee gaafa sirraa hayxuu ifa baatee fi abbaan bakriin gabbarreedha takkaa taabota ummanni agartee kaasuyyuuduuf zabana jaahiliyyummaadha dhagaa isaan suyyuudaniif siidaa isaan suyyuudaniif sanii takka abbaan bakrii gad hin jennee jedhan akkatti rabbi abbaa abubakri siddiiq irraa bilisoomse yaa obboleewwan akkatti abubakri siddiiq rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan hin taane gabbarurraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa agartee duroomse duuba abubakri siddiiq akkana ture akkana jedhan duuba allahu akbar duuba وكان أبو بكر محبوبا في قريش لصدقه وأمانته وأخلاقه الأذبة الرقيقة فكان رجال قريش يأتونه ويألفونه ويحبونه أبو بكر ربي سرها جالة والرب إساكن الراجلا haala gaarii qaba haala bareedaa qaba dhugaa malee dubbatu jedhan waan rabbi isaa kennerra amaanaa jabeessa jedhan waan rabbi isaa kennerra amaanaa jabeessa duuba ammallee akhlaaqa bareedaa laafaa qaba jedhan namatti hin jabaatu kanaaf jarracha dhiirran qureeshii isa biratti walgeetti jedhan duuba dardara taanan manguddoo taanan namni marti isa biratti walgaha haala bareedaa waan inni qabuuf zabanuma jaahiliyyummaa keessatti akkana ture jedhan invite wal godhuu fi sheer walii godhuun irraanfatina obboleewwan darsiin kun darsii bareedaadha insha Allahu ta'aalaa akka namuu qooda irraa fudhatu waan ufii jaalattan obboleewwan keessaniin jaaladhaa jedhe kaa nabiin alayhi salaatu wassalaam tayyib duuba wakaana abuu bakrin min qabiilatin da'iifatin qaliilati al'adadi wal'udaat والمال من قبيلة ضعيفة قليلة العدد والأدة والمال ولذلك لم يتولى أي عمل لقريش وكان أبو بكر يتاجر في ماله القليل حتى أصبح بعد ذلك من الأغنياء بفضل الله أولا ثم فضل صدقه وأمانته أبو بكر صديق وانجران ربي سرها جالتوتي gosti isaa agartee baniin taymi ta inni irraa dhalate tun gosa laaftuudha jedhan hedduminna illeen qabdu gosa xiqqoodha jedhan qureeshii keessatti diinaggee illeen qabdu jedhan duuba faqrii illeen diinaggee dhabni illee xiqqeen illee martuu irratti wal gahe abbaan bakrii immootuu naggaadee ta'ee nagadee isaan keessaa guddatee taajirran keessatti beekame tola rabbii guddaatin abbaan bakrii agartee kaatirfaa'ee guddate jedhan eegasanii amaanaa qabaachuu fi
dhugaa dubbachuu isaa kanaan jaalatame taajirummaa isaa biratti duuba ka namni nama amaanaa qabu nama taajiraa namni agartee waa isarraa waa bitaa nama dhugaa dubbatu isarraa waa bitaa isatti waa kenna haala kanaan duuba naggaatee guddaa ta'ee beekamee Qureeshii keessatti maqaan isaa agartee guddate duuba gosa isaa keessaa akkanaan ol ba'e inni akkanaan ol ba'e فكان يعطف على الفقير والمسكين واليتيم ونصر الضعفاء والمظلومين فازداد حب الناس له يوما بعد يوم حتى أصبح من أحب الناس إلى أهل قريش بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا بأنه صادق الأمين أبو بكر الصديق أما اللي ون إني جالتميني قدتي بيكمي ummata rakkataa kana agartee warra fuqaraa miskiina kana gargaara jedhan kanaan beekama Abu Bakr Siddiq ammallee warra miidhame ka mazluumaa ka namni isa miidhe kanan dhiisuuti warra isa miidhe kana irraa dhoowwa qabaataa waan ta'eef taajira waan ta'eef dhagayamaa waan ta'eef yatiima ni gargaara nama dadda'iifa lallaafaa manguddoo maalii kana guutuu ni gargaara qabeenya isaatiin nama agartee ka miidhame ka zollomame mara ni gargaara kanaan jaalala eda'ate jedhan nama biratti jaalala guddaa dabalate nama biratti hamma irra jaalatamaa namaa ta'utti Qureeshii keessatti namni isarra jaalatan hin jiru jedhan Nabi Muhammad yoo ta'e malee salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi kuni gaafa Nabi Muhammadin ergamin nabii kennallee gaafa hin ergaminiin duratti Muhammadul Amin jedhanii Muhammadii amanamaa jedhanii akkasi beekama ummanni Qureeshii mallaqa isa bira kaayata namni kun wal zollomaa namni mallaqa wal bira kaatee walii galchuun jiru zabanni zabana jaahiliyyummaa waan ta'eef bes humnumaa wali fayyadaman zabana san keessatti namni baankin ummanni gaafa sanii qabu baankin ummanni gaafa sanii waa kaayatu akkaawwantiin ummataa ka gaafa sanii Nabi Muhammadi salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi kama inni eeganaa dhufee nabiyyummaa himannaan jibban kana gaafa san namni isaan amananii mallaqa bira kaayatan laga makkaa keessatti ummanni arabaa ka Qureeshii gosoowwan Qureeshii keessaa balballi adda addaa badaan adda addaa guutuun baankin isiidhaa eenyu jennaan Nabi Muhammadi akkaawwantii namuu Nabi Muhammad bira banate alayhi salaatu wassalaam isa bira kaayatan tanama maraatu akkasuma hidhee akkasuma galchaaf nabiin kenna amaanaa isaa warri kun walin amanan obboleessan amanu abbaan ilmeen walin amanan duuba wal jalaa nyaatan nabiin kenna zabana jaahiliyyummaa san keessatti akkasitti isaanii qabaa ture duuba namni akka nabii kennatitti amanamu eega nabii kennati gaafas nabiin taane ka Abu Bakr Siddiq jedhan akkuma nabiin kenna jaalatametti Abu Bakr Siddiq illee jaalatame jedhan duuba sababaa kanaaf jecha sababaa amaanaa qabaachuutii fi dhugaa dubbachuutiif jecha Abu Bakr Siddiq naggaatee dhaallee qabaata dhaallee kanaan waliin jaalala guddaa horate ummata keessatti jecha baay'ee ummanni isa jaalata baay'ee isa jaalatan akka malee ummanni isa jaalata duuba ummanni Qureeshii kanaan abbaan Bakrii ummata keessatti gahee guddaa qabaachaa ture gaafa san akkana jedhan duuba Abu Bakr Siddiq haala isaatirraa kuni waan zabana jaahiliyyummaa keessatti seenaa namaa fokkataa ta'uu bareedaa ta'uu inuma dubbatan ka gaafa jaahiliyyummaallee dubbatanii ka gaafa islaamummaallee dubbatan mee duuba abbaan Bakrii ka jaahilummaa keessatti akkana faarsan kun akkamitti islaamee waan jedhamu waliin laalla hordoffiin keessan waliin haa ta'uu ka islaamummaa isaa irraa yoo himan كان أبو بكر صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فكان أبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادله هذا الحب أبو بكر الصديق وسو نبي محمد إرقمين در نبي كن أكمل جالتا جدن دوبا nabiin kennallee akkasumatti isa jaalatee jaalala isaaf dhangalaasaa jedhan duuba lachuu osoma ergaa ta'ee nabiin kennallee islaamummaan gadin dhufin jaalala walii horatan awwala rabbiin edaa waan deemuuf waan agartee oofuuf qabaa wal jaalatan isaan lachinu akka malee innillee nabii jaalatee
نبي محمد اللي عليه الصلاة والسلام إسا كان جالة دوبا والجال اللي إساني يوم أرقمي وسو نبي محمد إرقمين اندرت أرقمي أجي درت صاحب مان إساني أرقمت جال اللي تون إساني أرقمي وسو نبي كينا إرقمين اندرت لقي فتا دوبا وتمر الأيام وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عرض الإسلام على زوجته خديجة فأسلمت ثم عرض الإسلام على أبي بكر فلم يرتدد لحظة واحدة بل أسلم في التو واللحظة فهو الذي يعرف صدق النبي فهو الذي يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته أكنجي دوبا وانجدان أبو بكر الصديق guyyaan guyyaa biraa gaffidee achuma keessa osoo isaan jaahiliyyummaa keessatti wal jaalala qaban rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabii keenna ergatee jedhan duuba rabbiin nabiyyi keenna ergaa godhate akka ilma namaa kana dukkana shirkiidhaa keessaa baasee ifnanaa iimaanaa rabbiin akka naquuf jecha nabii keenna ergate alayhi salaatu wassalaam wayta rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabii keenna ergate nabi muhammad achi asgara galee niitii isaa khadiijaa itti hime rabbiin na ergatee natti amani jennaan amane jetteen duuba ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah jette isii bira dabarraan nabiin keenna abbaa bakriitti qaceele abbaa bakriitti rabbiin na ergatee amani jennaan waytima san amane waan nabi muhammadiin dhugaa dubbatuu isaatii fi amaanaa eeguu isaa beekuuf jecha namni amaanaa namaatuu jabeessu ka akkasuma namattuu dhugaa dubbatu rabbi irratti hin kijibu jedhee abbaan bakrii achumatti amane dubbii biraa of duba itti ilaalan jenne duuba battalumatti amane abbaan bakrii kanaaf abbaan bakrii warra dura amane ta'ee beekame duuba akkatti rabbiin abbaa bakrii diinii kanaan file rabbi isarraa haa jaalatu duuba akkana jedhan ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أرسله ليكون خاتم الأنبياء قال له أبو بكر والله ما جربت عليك كذبا قط ويتم نبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر تنجده ربي إن إرقتي تنجر أغرتيك شوفا أنبيوتا قده ani anbiyaa irraa boodatina booda nabiyyiin tokkolleen hin ergamu booddee nabiyyii godhee rabbiin na ergate jennaan abu bakri siddiiq waan jedheen wallaahi takkaa kijiba sirratti hin agarreeti si dhugoomsine jedheen duuba maa jarrabtu alayka kadiban qattu akkana jedhe waan jarrabnee jedhe sirratti takkaa kijiban jarrabnee jedhe kanaafuu atiin kun dhugumaan nabiyyii rabbiitii sitti amanne shakkii sirraan qabnu jedheen duuba ziggodhe qalbii nabii keenna alayhi salaatu wassalaam allahu akbar akkana godhe وما إن أسلم أبو بكر حتى حمل أمانة الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا فأسلم على يديه 6 من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيما بعد أكنج حتى حمل أمانة الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا أبو بكر الصديق إسلامه جنان نبي محمد إسلام ما الرفدي إسلام وي جنان دين ربي قبتي جنان ويتي سن الراهنتين ندر كمناد شريعات آباتيك إدوبا أمة دين التيامت ويتي مسن الراكي
wayitti masan irraa ka'ee nabi Muhammad agartee rabbiin ergatee itti amanaa jedhee ganda keessa deemuutti gattaa abbaan Bakri hujii islaamummaadhaa yooma sana manee yooma sana eegale da'awaa waan jedhan duuba nama harka abbaa Bakriitti irratti islaama irraa yoo lakkaahan namni 10 warra jannataati 10 warra jannataa san keessaa namni 6 harka abbaa Bakrii irratti islaamee jedhan warri fadlii qabu ka darajaa qabu gurguddaan beekamoon namni 6 harka abbaa Bakrii irratti islaamee nama 10 warra jannataa san keessaa jedhan kaawwan dhiisi kaa hisaaban qabu ganaa itti gadi deemna warri kuwwan ka inni islaamsise hisaaban qabu kuwwan Abu Bakr Siddiq akkatti beekame duuba akkatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf kenne waan jedhan duuba بل أسلم على يديه خلق كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار نما حدو ترك سات الرت إسلام يجران أبو بكر الصديق ورك النيم ملئ حسابا كبو جتشا دوبا وياك يا ماد أبان بكر ميزان أغرتي كاكيري كا ورك كان إسلام سيسود أباتي قد فجران سبحانه وتعالى ور إسلام سيسكنا ميزان خيري waan isaan islaamsiseef rabbiin mindaa guddaa kennaa fi mindaa kana baatee gad dhufa namni nama tokkochaayyuu islaamsise ka nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam aliyyii waan jedheen namni tokko siin qaceelutu gaallan diddiimtuu arabaa irra sii caalaa jedheen kanaaf agartee ka Abu Bakr Siddiq nama tokko laman islaamsifne gabri inni bitee bilisoomsellee hisaaban qabu kanaafuu Abu Bakr Siddiq rabbi isarraa haa jaalatu akkana jedhaniin duuba nama hedduu harka isaati islaame kana baatee dhufa jedhan kayrii warra kanaa guyyaa qiyaamaadha ka warrarraa illee nirranne ka isarraa illee nirranne akkatti beekama طيب سينان أبو بكر الصديق أكمل إيرانا مكان إسال لي هدو جدان مكان إسال تقو أغرتي كا أتيق أكنا جدانين أتيقا أكنا بيكما مكان إسال كالكبار أتقو أكنا akkana jedhama duuba atiiqan hedduu nama bilisoomse kaa kanaafi siddiiq wanni jedhaniinifillee isatu dhugaa dubbata waan jette Aishaa radiyallahu anhaa qaalat inni lafii beyti rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashaabahu fil fanaa wa bayni wa baynahum as-sitr إذ أقبل أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى أتيك من النار فلينظر إلى هذا نبينا كنجد عليه الصلاة والسلام عائشة وان جت قافتك أمنا نبي ربي كيس جرا صحابا نبي ربي موتوا أغرتي برندا جراني جدو أغرتي تيا في جدو إساني ستري جرا قردون كما أكنا كان أبان بكري أسغر غلي جت ويتم إن أجي أسغر غلي نبي كن لالي وانجده من سره أن ينظر إلى أتيك من النار فلينظر إلى هذا نمني لالون إسا قم تشيسي قم إسا بلسون فما إبدرة قم إسا بلسون فما تكيو إبدرة قم إسا بلسون فما إبدرة نمني لالو فيتن فلينظر إلى هذا جل نبي halaalu kunoo kana jedhe abbaa bakrii kachi as deemu kanatti akeeke namni nama ibiddarraa bilisoome laaluu feetan kunoo isa laalaa jedhe nabiin Abu Bakr Siddiq osoo addunyaa gubbaa jiru fiizan jannataa isaa kennan kalaas dubbiin qabu duuba akkana jedhan عائشة وانجت رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر
فأنت أتيق الله من النار قلت فمن يومئذ سمى أتيقا دوبا وانجد النبي كان نقافة عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق irratti oseenee jennaan waan jedheen jette gammadi ati agartee bilisoonfamaa Allahaati ibiddarraa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam abbaa bakriitiin akkana jedheen jettee himti duuba Aishaan jechu rabbi isirraa haa jaalatuuti insha Allahu ta'ala darsii kenna asit dhaabna yoo rabbi fedhee hordoffii keessan agartanii cimsaa seenaan itti nuufufa insha Allah waan nu shaagalaalle akka rabbiin nurraa qabu du'aayii itti kadhadha insha Allah rabbi nurraa haa qabu shaagala adda addaa ka diin isaatirraa nu shaagalu kana akkasiiti jajjabaadha isiniin jedha asuma walidhaan manna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu ma assalaamu ilal liqaa